Ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa Woboon duula mootummaan itti bane gara carraatti jiruun injifannoo guddaa gonfataa jira jechuun hime. Oduma walqabatee waraanni bilisummaa Oromoo mooraa waraana mootummaa warshaa Shuqqaaraa Arjoo Dhiidheessaa keessatti argamu to'achuu ibseera. Tarkaanfii mooraa waraana kan to'achuuf fudhatameen humnoonni mootummaa guutuutti naannicha gadi lakkisanii baqachuu kan ibsa waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfiin jajjabaan dhibbana iddoowwan garaagaraatti irra deddeebiin fudhataa jiru injifannoo guddaa galmeessaa jira jechuun hime. Mooraa waraana warshaa Shuqqaaraa Arjoo Dhiidheessaa keessatti argamu to'achuu dabalatee injifannoo Woboon ibsataa jiruu fi hanga oduun kun qindaa'etti deebiin qaamni mootummaa kenne hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo tibbana zooniiwwan kibba giddugalaa fi lixa Oromiyaatti waraana mootummaa irratti tarkaanfii garaagaraa fudhachuu injifannoon jajjabaa galmeessaa jira jechuu ibsaa jira. Lola lixa Oromiyaa godinaalee Wallagga Bahaa fi lixaatti gaggeessaa mooraa waraana mootummaa barbadeessuu loltoota mootummaa hedduu fixuu fi hidhamtoota siyaasaa hiikuu fi aanaalee godina Wallagga Bahaatti fudhatee mooraa waraana mootummaa warshaa Shuqqaaraa Arjoo Dhiidheessaa keessatti argamu to'achuu kan ibse Woboon tarkaanfii fudhatame hordofee humnoonni mootummaa garas buufatanii turan naannicha gadi lakkisanii baqachuu eereera. Mooraa waraana mootummaa Woboon to'atame kun buufata waraana isa jabaa mootummaa lixa Oromiyaa qabu ta'uu himama. Mooraan kun waraana bilisummaa Oromootiin to'atamu Woboof injifannoo guddaa ta'uu fi mootummaaf ammoo kasaaraa jabaa ta'uun ibsameera. Godinuma Wallagga Bahaa aanaalee Haroo Limmuu Galiilaa fi kan hafan birootis Woboon tibbana tarkaanfii jabaa fudhachuu ibsuun injifannoo hedduu argachuu ibseera. Godina lixa Wallaggaa aanaalee Gullisoo fi Laaloo Sassaabii fi dabalatee iddoowwan garaagaraatti sochii waraana bilisummaa Oromoo jabaataa dhufuu jiraattota irraa odeeffanneerra. Giddugala Oromiyaa aanaalee Dirree Hincinni tarkaanfiin kaleessa godina Wallagga Bahaatti fudhatee mooraa waraana mootummaa warshaa Shuqqaaraa Arjoo Dhiidheessaa keessatti argamu to'achuu kan ibse Woboon tarkaanfii fudhatame hordofee humnoonni mootummaa garas buufatanii turan naannicha gadi lakkisanii baqachuu eereera. Mooraa waraana mootummaa Woboon to'atame kun buufata waraana isa jabaa mootummaa lixa Oromiyaa qabu ta'uu himama. Mooraan kun waraana bilisummaa Oromootiin to'atamu Woboof injifannoo guddaa ta'uu fi mootummaaf ammoo kasaaraa jabaa ta'uun ibsameera. Godinuma Wallagga Bahaa aanaalee Haroo Limmuu Galiilaa fi kan hafan birootis Woboon tibbana tarkaanfii jabaa fudhachuu ibsuun injifannoo hedduu argachuu ibseera. Godina lixa Wallaggaa aanaalee Gullisoo fi Laaloo Sassaabii fi dabalatee iddoowwan garaagaraatti sochii waraana bilisummaa Oromoo jabaataa dhufuu jiraattota irraa odeeffanneerra. Giddugala Oromiyaa aanaalee Dirree Hincinnii fi Gindabaraa mooraa waraana warshaa Shuqqaaraa Arjoo Dhiidheessaa keessatti argamu to'achuu dabalatee tarkaanfilee waraanni bilisummaa Oromoo tibbana fudhatee fi injifannoowwan ibsamaa ilaalchisuun gama mootummaatiin hanga oduun kun qindaa'etti deebiin kennamee jiraachuu baatus Woboon barbadeessaa jiraachuu irra deddeebiin ibsaa turuun isaan yaadatama. Sochii tibbana waraanni bilisummaa itti jiruu fi haala waliigala qabsoo gaggeeffamaa jiru irratti raadiyoo Arraata biyyoolessa Oromiyaa waliin turtii kan taasise ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa waraanni bilisummaa Oromoo hanga galma qabsoo bilqeessutti imala isaa itti fufa jedhe. Duula Woboon balleessuuf sirni aangoorra jiru irra deddeebiin labsaa jiru waraanni bilisummaa Oromoo gara carraatti jiruuf danda'eera kan jedhe ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaati. Injifannoo humna mootummaa qabsoo Oromoo jabeessan hedduun galmaa'us marsaa biraan eegalame irratti hirmaannaa dhalattoota Oromoo ilaalchisuun ergaa dabarseenis ilmaan Oromoo hedduun lola hiikaa isaaniif hin qabne irratti aarsaa hin malle kaffalaa turanii kun jijjiiramuu qaba jedhe. Dhalattoonni Oromoo bal'inaan lola kana irratti hirmaachuuf garasitti fayyamaa jiraachuu ibsuun ilmaan Oromoo lola hiikaa isaaniif hin qabne irratti gatii kaffaluu irra qawwee harka qabatanii gara Wobootti akka dabalaman beeksisan.